Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan olmaa sharafaa karaa ethio black-market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aallee biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessan baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee baankii Oromiyaati. Guyyaa har'aa immoo baankii gajaree tanan baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii qabadhee dhufee jira jechuudha. Ethio black-market akkuma beekamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kana fara taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jedheen guyyaa hundayyuu qabadheen dhufa jechuudha. Keessattuu karaa ethio black-marketiin daldala nu ergusaniin hin dabale immoo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Yoo dabales dabaleen jedha. Yoo qannases immoo qannaseen jedha jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin illee akkasuma baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii jechaadha. Irra caala namoonni warra karaa baankiitiin kan ergatan akka caalu baankii daldala Itoophiyaatiin ergatu jechuudha yookaan yuuniyeen baankiidha. Haa ta'u iyyuu malee yuuniyeen baankiitti gaafa ergan baankii Awaash baankii irratti ergachuun hin danda'ama jechuudha. Maaliif akkaawuntiin dhuma saniin ergama waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Garuu irra caalli yuuniyeen baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee fakkeenyaaf akkaawuntii Awaash baankii geessitanii yuuniyeen baankiitti yoo galtanii nama isinii gala jechuudha. Awaash baankii irratti nama gala. Homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Maaliif anillee akkasitti fayyadamee beeka waan ta'eef jechuudha. Waan numaan beekurraan dubbadha waan ta'eef jechuudha. Egaa salphumatti akkuma beekamu immoo karaa ethio black-market.com yookaan gabaa gurraachanii guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hunduu dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa ethio black-market guyyaa kaleessa qannasee ture. Dheengaddaa qannasee ture dubbadheen ture viidiyoo kaleessa keessatti irree viidiyoo dheengaddaa keessatti irree dubbadheen ture. Guyyaa har'aa immoo xiqqaatu malee dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii biyyoota lama bichaadha jechuudha. Akkuma beekamu birrii Paakistaanii fi birrii Yemenii jechuudha. Isaan baay'ee xiqqoo waan ta'aniif birroota keessarree sanoo dabalanis ammamuun dabalan yookaan saantiba tokko saantiba lama yoo hir'isanis saantiba tokko saantiba lama hir'isu malee baay'ee isin hir'isanii hin dabalanis jechuudha. Salphumatti biyyoonni 18 dabalanii jiru jechuudha. Karaa ethio black-marketiin guyyaa biyyoota ni qabadhee keessa biyyoonni 18 dabalanii jiru. Karaa baankiitiin illee dabalee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiin illee akkasuma guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Xinnaattu malee saantiba 5 haa ta'u malee baankiin daldala Itoophiyaa irree dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio black-market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 79 jechuudha. Doolaariin Ameerikaa guyyaa har'aa naannoo saantiba 10 wayii dabalee jira jechuudha. Salphumatti dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 51 fi saantiba 60 jechuudha. Kunillee dabalee jira. Karaa baankiitiin illee dabalee jira jechuudha. Akkasuma kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio black-market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 36 fi saantiba 19. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio black-market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 25 fi saantiba 21. Hoomarri haalli tokko karaa ethio black-market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 85 fi saantiba 79. Kan itti aanu Duubaay dirhaamni tokko karaa ethio black-market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 50 fi saantiba 86. Akkasuma Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 41 fi saantiba 28. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa ethio black-market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 80. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalii karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 40 fi saantiba 40.
Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 600 fi birrii 7 fi saantiba 67 jechuudha. Mootiin birrii jechuudha guyyaa har'aarree dabalee jira jechuudha. Akkasuma birriin Kuweet tokko jechuudha. Diinaarri Kuweet tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Birrii 400 fi birrii 84 fi saantiba 60. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 95 fi saantiba 42. Chaayinaa Yuwaanin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 26 fi saantiba 71. Joordaan diinaarri tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 63 fi saantiba 44. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 51 fi saantiba 45. Akkasuma paawundi sterlingin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 38. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 19 fi saantiba 18. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 76 fi saantiba 50. Iswiis firaankiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 70. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 20 fi saantiba 27. Turkii liireen tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 34. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha yookaan birrii Ijipti yookaan Gibxi tokko birrii 3 fi saantiba 91. Yeemarri haalli tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 78. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 58 fi saantiba 65. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 2 fi saantiba 07. Kan itti aanu Paakistaan ruupiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 66 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu. Akkasuma karaa baankiitiin immoo baankota keessaa akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraamu kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut illee akkasuma birriin Beerutii paawundii jedhama. Birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeniiti jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen guyyaa irraa 0 saantiba 78 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaati gadi jechuudha. Birrii akkasuma birrii Paakistaan irra 0 saantiba 66 jechuudha. Kunillee birrii tokko Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Akkanumaa jechuudha. Birriin biyya Beerutii yookaan Libneen akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemenitti waan baay'ee xiqqoo taateef jechuudha. Yookaan paawundiin biyya Beerutii waan baay'ee xiqqoo ta'e isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaarii baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jeetan jira jechuudha. Ani sadan kanaan maqaa dhee malee ani maqaa isaanii dhahin doolaariin baay'eetu jira. Paawundiin illee baay'eetu jira jechuudha. Salphumatti dolarota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan sassaabbatu jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf karaa ethio.market.com yoo hergattan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 79 herreeggatu yookaan sassaabbatu jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraacha yoo hergattanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo hergattan
akkuma jedhe guyyaarraa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergatan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneenii jechaadha. Ameerikaa doolariin tokko guyyaarraa birrii 100 fi birrii 51 fi saantii 60 jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechuudha. Kanaafuu kanaan eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Dinaarri waliigaltee daldalootaa miti jechuudha. Garuu dinaarri doolaarii Ameerikaa hin caala jechuudha. Akkasuma immoo warra kan Beerut jechuudha. Warroonni Beerut keessattuu mana madabii jirtan jechaadha. Akkuma jedhe dinaara biyya sanii miti dhiifama. Paawundii biyya sanii miti jechuudha. Paawundiin birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessaa akkuma jedhe akka birrii Yemen akka birrii Paakistaan waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneenii jirtanii jechuudha. Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kan kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.